Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii xiinxalaa torbaniin guyyaa jimaataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa isiniif darbuudha. Qophii xiinxalaa keenya guyyaa har'aatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ji'oota ja'an darban keessatti maal fa'aa akka hojjetee fi mul'anni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gara fuulduraatti maal ta'uu qaba isa jedhu irratti mari'achuudhaaf hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Kadiroo Elemoo fi Abdii Fiixee as istiidiyootti argamanii jiru. Gaaffiif deebii keenya itti fufnaa beeksisa kana booda walitti deebina. OMN TV. OMN TV. OMN TV. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yeroo jalqabe humna namaaf teekinooloojii guuttatee miti kan inni galee akkuma beekamu biyya Oromaa keessatti miidiyaan gaafa hundaa'u hanqinoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kana keessatti garuu as Ameerikaa kaabaa isteeta Minisootaa magaalaa Minneapolis keessatti guyyaa jalqabaa kallattiidhaan gama saatalaayitiitiif yuutuubiitiin dabarsaa ture. Inni kun akkamittiin ta'uu danda'e? Abdii irraan jalqaba. Galatoomii Alamaayyoo carraa kana naalaachuu keetii fi dhugaadha. Oromiyaa Miidiyaa Neet yeroo jalqabe wanti nama ajaa'ibu qophee nuti gama miidiyaatiin gochaatti turre wanta hanga sanatti sadarkaa saatalaayitiitiin kallattiidhaan qilleensarra oolchuutti kan nu geessisu hin turre. Qophee hedduu osoo itti hin horatinitti kan nuti gama saatalaayitiitti ol baane kallattiidhaan guyyaa sana jalqabne jechuudha. Isa dura miidiyaa kana dhaabuuf sochii Oromoo Firstiitu ture. Sochii sana keessatti hundumti keenya iyyuu ko'oommannee turre haalota ittiin akkaataa miidiyaan kun deemu irratti fandii tokko tokko argamsiisuu irratti namni hundumtuu ko'oommatee ture sababa ta'ee fi namni laf jaleedhaan miidiyaan kun akkamitti deemaa tireeningii adda addaa akkamitti fudhata isa jedhu namoota dandeettii laachuufiif carraaqiin taasifame hin jiru. Sana keessatti iyyuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akka tasaa gaafa banamu kallattiimaan qilleensa irratti jalqabne. Egaa YouTube irra jira guyyaa jalqabne sana wantooti turan wanta natti yaadatamu keessaati namoonni bilbila koo hin cufneen ture bilbila natti bilbilaniitu Abdii kaameraan bitaa kee irra jira fuula kee gam tokko qofa waraabaa jira gara kaameraatti galagalinaan jechaa turanii laliseen yeroo jalqaba isheetii akka fuulduratti baatee kaameraa fuula duratti oduu dubbisuudhaafi baay'ee wanta nama ajaa'ibu ture garuu waanuma gaarii hojjenne jedheetan yaada. Guyyaa jalqabaa kaameraa hamma sana hooggantee direct gochuun yookaan immoo gama yuutuubiitii fi gaafa saatalaayitiin deemsisuu waan cimaadha. Amadiyaasni guyyaa sana kana gochaa ture. Namoonni muuxannoo guddaan jiru itti fakkaata namoota fagoo jiru. Garuu humna namaa hammuma yeroo sana qabuuf teekinooloojii qabu sanatti fedhii fi hawwii uummanni Oromoo yeroo sana qabu guutuudhaaf hojii guddaa hojjete Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii guyyaa sanarraa eegaleeti kan inni sagantaalee jalqabee oduudhaan kan inni jalqabee guyyaa lamatti oduu tokko yeroo tokko jechuudha oduu dhiyeessaa ture Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii achirraa ka'ee amma fooyya'insa guddaatu jira gara sanatti mee gaafa dhufnu Kadiroo akkamittiin ilaalta jijjiirama ji'a ja'an gidduutti jiru. Galatoomii obbo Alamaayyoo carraa kan waan kenniteef gaafa inni jalqabu miidiyaan kun nama muraasan jalqabe ka kaameraamaanii ka ediit godhuu ka akka pirooduuseriitti qopheessatti waan kan hunda hojjetu Ahmed Yaasin ture. Namni waga baasulleen ka oduu dhiyeessulleen ka sagantaa qopheessulleen Abdii fi lalisee nama agarsiiti nama hedduu miti nam tokko lama ture amma yoo karaa humni namaatilleen laallu namilleen lakkoofsi nama haasa'ulleen ka sagantaa qopheessulleen dabalee jira ka warra akka kaameramaanii editaralleen takka lama lata torba dabalee jira lakkoofsi voolunteeriidhaan daddabalee jira garuu yeroo sanitti sagantuun yeroo muraasaaf guyyaa lama keessatti guyyaa tokko daqiiqaa xiqqaaf namni 3-4 hojjechaa ture jechuudha. Har'a ammoo sagantaan kun akkuma idileettu torbaanin guyyaa guyyaan sagantaa qabaa guddatu xiqqaatu ammallee oduullee guyyaa guyyaan guddattee xiqqaatullee hin qaba
oduun kun ammoo karaa interneetatiin akkasumas karaa argitee YouTube illee dhiyaachaa jira. Kanaafuu ji'a jaheen dabran kan keessatti jechuun jijjiiramee guddaan koolam jalqabsu namni garii itti daddabalamanii isaallee muuxannoo godhatanii jiranii. Akkasumas guddatee amma hag barbaadametti hin guddanne garuu haguma humni qabxii akkasumas afaan Amaaraallee sagantaa dabalanii akkas deemaa jiranii akka kiyyaatti jechuun tarkaanfii tokkoffaa gaafa abdiin faatii jalqabanii kan isaan tamsaasa jalqaban sunirra xiqqaattulee taatu dura siiqee waan jiru naaf fakkaata. Mee abdii akkamittiin ilaalama keessumattiyyuu oduu guyyaa lamatti tokko dabarsuurraa ka'ee oduuwwan hamma danda'ametti keessumatti Oromiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan kaayyoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundeeffamees uummata Oromoo gaanfa Afrikaa jiru bira ga'uudha waan ta'eef gama qulqullinaatiif hanga dhiyeessuutiin jijjiirama akkamiitu jira jettee yaadda Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork? Yeroo nuyi dhufnee itti seennee jalqabnu suni har'arra bor namba borirra immoo iftaan nan fooyyeffadha jechaati itti seenne. Kanarraan kan ka'e ji'oota ja'an darban akkuma ati Kadroonis kaasee yeroo jalqabnee torbanitti oduu guyyaa lama dhiyeessina ture. Yeroo torban tokko keessatti guyyaa lama dhiyeessinu sana keessatti dandeettii guddaa hin qabnu sababa ta'ee fi ba'aa guddaa ture. Yeroo itti ganama sa'aatii ja'atti seennee halkan walakkeessa booda gara manaatti deemnutu ture. Ergasii immoo bultanii beektu garuu yeroo hedduu bulleerra hin bulla. Wanti nuyi qabanne nurkaa dhumuu didee yeroo itti bullee oollu jira. Achitti namoonni wanti sitti tolu waa'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii uummanni nyaata hojjetee ciree nuu fida. Isa kana itti deebinee cimsinee haasawna. Maaliif Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork uummata keessatti kan inni hundaa'e utuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojiin jalqabin tamsaasaan jalqabin uummanni kaka'umsi uummataa waan dursanitti fakkaatan gaafa hundumti biyya keessas ta'e biyya alaatis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka waan hundeeffameetti kan inni ilaalamaa ture. Uummanni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qaamaan dhufee deeggaruudhaan guyyaa gaafa hundeeffamasaa hundumtiyyuu tola ooltummaadha wajjin achitti hojjetame hundumtiyyuu. Hanga har'aattis akkasi. Mee deeggarsa uummataa san kan hojjettoota bira dabarree kan uummataa akkamitti ilaalta? Ani deeggarsa uummataa kana jedhee yeroon akkaataa kana ani si ibsuu hin danda'u maaliif yoonaan jettee na gaafatte Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundeeffama isaa jalqabaa kaaseetu ilaalaa turre. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hundeessuudhaa fi namoota fuuldura dhaabbannee haasofnu sanaa jalqabee namoonni akkaataa isaan abjoochaa turan nu fuuldura deemaa turan uummanni kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin fuulduratti abjoochaa turan. Kanaafi yeroo nuyi dhufnee immoo bakka kana geenyu hawwiin uummataa already bakka sana jira ta'ee fi yeroo sadarkaa itti gadi ba'ee uummata bira ga'uu yeroo ga'utti uummanni nu bira darbeeyyuu wanta nuyi feenuu gara fuulduraatti beeka jechuudha. Akkaataa kanatti sadarkaa kanatti uummanni nu fuuldura deemeetu fedha keenya wanta nuyi barbaannu nu guutaa ture. Kanaaf deeggarsi uummataa dhibbarraatti 110 nu faana ture nu faana jiras jedheen abdadha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork miidiyaa uummataati. Miidiyaa uummataa gaafa jedhamu dhuguma deeggarsa uummataa qabaa bu'uura uummataa qabaa kan jedhudha kan gaaffiin ka'u. Kadiro yeroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundaa'e keessa namoota akka uummata Oromoottis akka nama tokkoottis akka uummata diyaasporaa biyya alaa jiru miidiyaa kana deeggaruuttis ati akka ogummaattis akkamittiin madaalta deeggarsa uummati Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiidhaaf gochaa ture? Galatoom laal uummanni miidiyaan kun jalqabumayyuu irraa ka'ee miidiyaa hawaasaati uummata dhaabe odoo sila uummanni kun miidiyaa kan deeggaruu baate miidiyaan kun hin dhalatuyyuu hin uumamuyyuu sila adoo gargaarsi uummata Oromoo bal'aan jiraachuu baate odoo harki uummata Oromoo diriiraa ta'uu baate wanni kun fulaa harri jirtu kanaayyuu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu akkuma miidiyaa hawaasaa kamiyyuu wanni kun waan namni tokko dhaabe yookaan humni tokko hojjate yookaan namni tokko maallaqa kenne gareen tokko dhaabni tokko wagodha odoo hin taane uummatummaan Oromoo ka biyyaaf biyya alaa jirulleen ka hawwii qabulleen qabu walitti dhufee waan dhaabe wanni kun uummata Oromoo dhaabe uummata Oromoo jiraachisuu jira suniin dura deemuu danda'a jechuudha. Miidiyaa hawaasati akkuma waan kana bu'uurani akkuma waan kana dhaaban waan kan guddisu jiraachisu wanni kun akka babal'ate kan caal dagaagee duratti deemu uummati Oromoo godhuu danda'uu qaba jechuudha. Rakkoon jiraachuu dhugumaanuu ni mala hanqinni jiraachuu ni mala yoo sullee taate uummati Oromoo dhufe wanni kun waan kenna waan nu dhaabne rakkoo kana jira akkamiin furmaata barbaanna akkamiin furuu dandeenya
yaada kennachuu maal dha'u hoggansallee taana waan cufa qabateetti hin deeman dee miidiyaan kun uummataan dhaabbate sila uummati Oromoo bal'aan kun arjoomee galata guddaa kan oolu baate sagalee ofii jaalatu kallee argachuu hin danda'u kanaafuu gaafini hawwii fi fedhii fi deeggarsaaf jaalalli uummata Oromoo waan gaafii qabullee miti waan daangallee qabu miti kanaaf ammoo Oromoon cuftunu bakki jiranitti dhugumaanuu galata guddaa argachuu qaban galatooma jechuun fedhanillee. Keessumatti sagantaalee gurguddoo dabarseera dhimmoota yeroo gaafa jedhu dantaa uummata Oromootiif hamma dhaabatitti dhimma yeroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimmi yeroo isaa dhimma uummata Oromooti. Isa kanaaf keessumatti dhimma yeroo irratti xiinxala ogeeyyii seeraa yookaan immoo abbootii siyaasaa dhiyeessaa tureera. Maaliif uummanni hubannoo wanta sanarratti akka argatuuf jedhee isa qofaa otoo hin ta'in qophiilee garaagaraa dhiyeesseera. Mee dhimmoota gurguddoo kaan abdi mee tokko lamaan kaasnee ilaallu keessumatti dhimma maastir pilaanii Finfinnee irratti akka carraa ta'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yeroo inni hundaa'u keessa dhimmi sun dhimma guddaa ta'eeti kan inni biyya keessatti ka'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkis akkuma miidiyaa kamiiyyuu akkuma miidiyaa rakkoo uummataa qoratee dhiyeessu tokkotti dhiyeessaa ture. Isa kana irratti xiinxalii dhiyaachaa ture. Isa kana akkamittiin ilaalta? Hubannoo akkamii uumeera uummata keessa? Argitee Alamaayyoo Oromoon afaan Oromootiin miidiyaa darbuu tarii waggoota muraasaaf qabaateera. Yeroo afaan Oromootiin miidiyaa darbu waggoota muraasaaf qabaateera jennu yeroo dheeraadhaaf afaan Oromoorra qoqqobbiitu ture. Oromoon akka afaan isaatti hin tajaajilamne, afaan isaatiin hin baramne, afaan isaatiin ilmaan isaa barsiisee, dhala isaa barsiisee akka inni hin guddifannee fi wantooti ta'aa turan yeroo dheeraadhaaf turaniiru. Yoo kana ilaalle wanti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jalqabarraa kaasee hojjetu silaati qabiyyee waggaa 100 walitti qabnee hojjennayyuu ture. Ammoo akka tasaa akkuma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jalqabeeni rakkoo yeroo hundumaa ilmaan Oromoorra ga'aa turetu bifa addaatiin jalqabe. Kunis immoo maa'inni waa'ee dhimma maastar pilaaniiti. Dhimma maastar pilaanii suni guutummaa biyya Oromoo keessatti barattoota Oromoo, jiraattota Oromoo, qotee bulaa Oromoo hawwate. Inni sun immoo darbee biyya ambaa kana keessatti mufannaa guddaa kaase uummata Oromoo biratti. Mootummaan akkaataan itti Angiliin irratti dhimma sana gabaasuu fi miidiyaaleen biraan Oromoo alataan Angilisaan irratti gabaasanii adda ture. Gabaasaa hin turre miidiyaalee hedduun gabaasaa hin turre akka tasaa dhimmi sun ganamaati amma galgalaatti wantoota biyya sana keessatti ta'aa turanii otoo gamtokkee hin qabatiniti adeemsa sana hundumaa uummata biraan ga'aatti turre. Uummanni Oromoo wantoota miidiyaa mootummaarraa dhagaa hin turre yeroo sana wanta biyya sana biyya isaan keessa jiraatan keessatti ta'aa ture wanta ofii isaaniitti ijaan argaa hin turre Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraati akka isaan ilaalaa turanii odeeffannoo ga'aa qabna turre. Bilbilaan nuquun namoonni odeeffannoo addaa nuu laatu turanii. Kanaaf maastar pilaanii sanarraa kaasnee yoo ilaalle Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wanta gurguddoo sana caalaas dhufaayiran gabaasee uummata biraan ga'aatti jira. Hanga har'aatti illee hojii gurguddoo hojjechaatti jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimma sanaaf wal qabatan ilaalee jalqaba rakkoo akka jiru gaafa uummati kaasu kan inni gabaase. Miidiyaalee biyya sanarraa fuudhee gabaase hedduusaa. Isa booda tarkaanfii fudhatamee gabaase. Tarkaanfii fudhatamee mormuudhaan immoo uummanni Oromoo addunyaarra jiru gaafanni mormii isaa dhageessisu kan inni gabaase. Achirratti madaalii isaa eeggatee gabaase jechuun hin danda'ama. Waan ofii keenya asii hojjennu otoo hin ta'in hojiileen uummanni murteessuu danda'an hojii miidiyaa kan murteessu uummata kan madaalu uummata waan ta'eef. Isa qofaa miti gaaffiif deebii dhimmoota Oromoo laallatan hooggantoota jaarmiyaalee dabalatee namoonni Oromoon kanaan dura yaada isaanii baruu barbaadan gaggeeffamaa tureera. Akkamitti inni ilaalta gaaffiif deebii hanga ammaatti gaggeeffaman irra guddaa siif abdiidha kan gaaffiif deebii gochaa ture. Isa kana akkamitti ilaalta mee sirraan jalqaba? Abdiin qabxiilee dansa laaf kaahee wanni tokkaan jechuu barbaadatu gaafii kan keetiin deemnin duratti miidiyaan kun inni gaaf dhaabbatu televezyiiniin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jedhu kun gaaf televezyiiniin kun inni waa tokko guddoo waan
gartee gaafa Afrikaa keessattuu biyyi Itoophiyaa jedhamu keessatti uummata sagalee hin qabne uummata yeroo dheeraaf odeeffannoof dheebote uummata yeroo dheeraaf dubbiin isaa dhokattu godhama dubbiin isaa awwaalamte haqni isaa dhokate uummata akkasii kanattiyyuu meeshaa sabquunnamtii horatee jechuudha. Televezyiinii yookaan dhaabbata tokko kasaatii 24 yoo fedha sirbu yoo fedha waa haasa'u qabaachuu jechuun mataan isaayyuu injifannoo guddaadha. Miidiyaan sila gartee adeemsu waan tokko itti nam geessu malee mataan isaa gartee bu'aa miti garuu wanni miidiyaan kun fidi biyyi sun keessatti inni nuyyuu waan akka gartee injifannoo guddaa laalam tokko miidiyaa kan hundeessuu danda'uun tokkini injifannoon guddaan jalqaba kana. Injifannoon guddaan lammaffaan ammoo wanni Oromoo dubbatamudha. Wanni Oromoo akkana ta'u akka malee haa ta'uti karaa malee haa ta'u dubbiin Itoophiyaan dhossuu fedhe yookaan awwaaluu fedhe baatee haqni sun mul'achuun iyyuu waan guddaa. Sun lamaan jedhee achiin duubannan jechuu barbaadu. Miidiyaan kun amma gaafii maaster pilaanii Finfinnee ka abdiin kaasuun gaafii qophooftee irratti mari'atanii murtii dhaqqabanii sila akkuma aadaa durii kaan kunoo murteessine fudhachuullee baatan tan jedhanitti fidan sila miidiyaan kun hin bahin iyyuu dubbiin tun hagas hin oowwitu yookaan gaduyyuu hin baatuyyuu miidiyaa kan qofa godhee jechuu miti. Miidiyaan tokko gartee uummata tokko keessatti yaada isaa yaada uummata tokko ibsuu danda'u yaada uummata tokko fedhii isaa ibsuu danda'u keessatti ga'ee guddaa hagas taphate. Gaafiin maaster pilaanii Finfinnee kun gaafiin qoftiin akka gaafii ka'uu odoo hin taane Oromoon biyyi keessa jirtu cuftinu ka iddu galeessa ka kaabaa kibbaa waliin ka bahaa ka lixaa waliin yeroo jalqabaatiif tokko ta'anii kan kun cuftinu maanii madda odeeffannoo adda addaa ka biyya Oromiyaa keessa seenaa jirtu miidiyaa kanallee haa ta'u raadiyoo adda addaa ta'u ta'e karaa intarneetiin haa taatu karaa telefoonaa haa taatu Oromoon hagam tokko odeeffannoo akka barbaachisu odeeffannoo sanirra ka'ee uummanni Oromoo hagam tokko akka inni socho'ee waa argachuu danda'u agarsiisa. Biyya lallee sunuma biyyi Oromoon guutuu addunyaa jirtu ardii namni qubatu jaheenuu gubbaatti Antaartikaa waan dabarte ardii guguddoo addunyaa kana cufaa gubbaatti Oromoon jirtu hiriira nagaa bahan. Kun jechuun maali Oromoo yoo odeeffannoo argatu uummati kun hagam tokko tarkaanfii jijjiiruuf hagam tokko hira ofii murteessuuf hagam tokko haqa ofiitiif dhugaa ofiitiif falmachuuf akka inni fedhii qabu agarsiisa. Kan cufaa eegi jettee dubatte mariin kaatee jette marii hedduu waan hedduu gaafanne waan hedduu nama hedduu dubbisne nam siyaasa adda addaa hordofu nama yaada adda addaa qabu dargaggeessa warra gartee mul'ii adda addaa qabanii dubartoota maanguddoo dhimma adda addaa ka biyyi keessa ka biyya ala hedduu haga gabaabduu kan keessatti yoo haga sila quubsan haga godhuu feenella godhuu baannu haga tete tuttuqne jirra argite namni wagarii waan garii dhagaa'u fedha malee wanni nu goone walumaa galatti haa xiqqaattu malee haa guddattu wagoggoone jirra waan adda addaa kan akkan caala kan akkan jedha duntaane waan hedduu goonachuu danda'a. Gama daawwattootaatiin daawwattoonni akkam turan hanga ammaatti deebiin yookaan feedbackiin kennamaa jiru maal fakkaata keessumatti qophii yaada uummataa qabna karaa feesbuukii fuula Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasaan itti jajjabeessan addunyaa guutummaarraa akkuma jettee hojiilee gurguddaadha kan hojjetame jedhanii itti kan isaan kaasaa jiran yaanni uummataa akkami maal akka fooyya'uudha kan isaan barbaadan abdi. Asirratti Alamaayyoo ani ganama yeroon Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wanti adda godhu keessaati inni tokko hojjetoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin anaan dabalatee isiniin illee yoo ta'e wanti keessan jiru yeroo ganama wal arginu fuula walirraa hin dubbisna ganama yeroon dhufee balbala banee ol seenu akka nama balbala Oromiyaa saaqee Oromiyaatti ol seenettan of ilaala. Maaliif yoo jette ergan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oofisii keessa waajjira keessa seenee booda yookiin istuudiyoo keessa seenee booda yaada uummataa wajjinan wal simadha akkan dhaqee feesbuukii koo baneen akkan dhaqee iimeelii baneen inni kunis maayin baay'inni isaa harki 99 yaada jajjabina biyyarraa keessuma biyya Oromiyaarraati akkasumas immoo biyyoota Arabaarraa galaanaan dhumaa hiraarsamaaf dararama hedduu keessa Liibiyaa keessatti isaanirra ga'aa haala hamtuu keessa ta'anii wanti isaan nuuf barreessan yeroo hunda hamilee siif laata. Yeroon dhufee istuudiyoo keessa seenuu
wanta uummanni Oromoo miliyoonni 40 naan taa'ee ilaalaa jiru isaan keessa wanta deemaa jiru natti fakkaata. Maaliif isaan kun hundumtuu yaaddoo hiraarsama dararama keessa jiran hunda dagatanii yaada gaarii yaada bareedaa silaatu. Fakkeenyaaf wantan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessatti bare keessaati inni guddaan maal jettee yooti na gaafatte Oromoon dur kan koo anumatu miidhame jedhee wanta inni kallattii mataa isaatiin fiigu natti fakkaata ture. Akkasitti yaadan ture. Garuu dhugaa dubbachuu fi Oromooni baay'ee ajaa'iba. Yoo nuyi kallattii irraa waan baane itti fakkaatee argame illee kallattiitti deebi'aa nuun jedhanii nu gorsu. Kallattii tokkorra hin gabaasinaa, kallattii akkasii qabattanii hin deeminaa. Yoo akkasitti gabaastan gama sana qofaarra hin deeminaa, gamana kottaa giddu galeessa taa'edhaniitu nu gorsu. Akkaataa sanatti yeroo fidanii dhufanii badii keenya, hanqina keenya nutti himanii jabina keenya immoo nu gorsanii sana caalaa gaa uummatni Oromoo nu faana jira jechuun hiika biraa qaba jedhee hin yaadu. Kanaafi jajjabinaa fi gorsa uummanni keenya biyyoota adda addaa irraatii nu laachaa jiran Ameerikaa biyya keessa jiru, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Liibiyaa biyyoota addunyaarra jiran hundumaa keessaatii kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin daawwatan hundumtu dhaamsa isaan nuuf erganii jajjabinaa jabaadhaadha isin faana jirraadha yeroo hundumaa inni kun baay'ee wanta hamilee si kaasudha. Haguma sanas immoo gaa namni si komatu hin dhiba jechuu mini warri si komatanis immoo hin furanna komee sanas akka gaariitti fudhannee bakka irratti komatamne sana immoo teenyee xiinxalleetu eessatti dadhabinni keenya akka nam tokkeettis haa ta'u akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti dadhabbiin keenya bakka kam jira jennee isarraatiis immoo fooyyofnee haalatti uummata keenya nu barsiisaa jira. Isa nuyi ofii keenya barru caala uummata keenyatu diida taa'ee nu barsiisaa jira jechuun nan danda'a. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork erga hundaa'e ka'ee ji'oota ja'an darban gidduutti ragaan gammaatti jiruun namoonni miliyoona 3,500 ol daawwataniiru karaa toora yuutuubiitiin karaa garaagaraatiin daawwachaa jiru. Oromiyaan Miidiyaa Neetwoork sana keessa darbee guyyaa har'aa ga'eera. Milkaa'inni guyyaa har'aa ga'e kun akkasumattiin milkaa'ina kana dubbachaa jiru. Gufuuwwan baay'ee qabu turan. Karaa garaagaraa gufuuwwan kaaniru keessumaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yeroo lama uggurameera. Maaliif akka ugguramee wanti qabatamaan hin jiru. Isa kan akkamitti ilaalta? Gufuuwwan hanga ammaatti mudatan keessaa dhimmoonni gurguddaan ugguramuu isaatii kabiraan miidiyaaleen tokko tokko yookaan immoo namoonni ilaalcha dhuunfaa qaban tokko tokko hanga viidiyoodhaan deeggara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gara dhaaba tokkootti yookaan gara amantii tokkootti geessuudhaaf wanti deemame tokko jira. Kun gufuu miidiyaa guddachuudhaaf jedhu kana karaa tambisuuti. Kadiroo isa kan akkamitti ilaalta? Waa'ee ugguramuu isaa, waa'ee gartuun sun ka'eera deebi'ee hafeera. Garuu akka gufuutti ilaalamu waan ta'eef isa kan akkamitti ilaaltatti? Gaarii suniin duratti waan abdiin jedhe irratti wadabaluu danda'a? Hin dandeessa. Galatoom. Wanni abdiin jedhe kaase argitee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii televezyiinii kan keessatti simannaan hawaasa yookaan hirmaannaan isa maal fakkaata? Yaada akkamii uummata irra dhufaa jira waan jedha abduun dubbate. Ani karaa feesbuukitiif karaa imeelii kiyyaatiin lakkoofsi dhaamsi uummata irraa argadhee dubbachuu hin danda'u. Deebisallee hin beeku jechuun fixeen hin beeku deebisee walgula fixe walgula deebii cufa deebisee hin dandeenye lakkoofsa hedduun naa kenna. Kanaarraa kan ka'e namni garii maal abboo hin boontaa hin taa jedhanii jechuun namni aareen jira garuu namni wanni inni barreessu gammachuudhaan abboo akkas nu gootanii akkas gootanii jabaa joornaalistii akkas jedhanii nu faarsan. Argitee wanni an jechuu barbaada. Amma joornaalistiillee guyyumta akkallee baradhallee deemallee hin beeku. Joornaalistiin maal ta'ellee akkuma abdiin durattu jedhe fedhuma waan Oromoo kanaaf dubbiin Oromoo hin dubbatamne jedhe wanni an baradhallee waan hin biraati. Kanaan dura waan raadiyoo waan akkas onlaayinii haasoo malee muuxannoon an qabu hin jirtu. Garuu namni keenya gartee dheebuu akka malee inni qabu sun haqi xiqqoo tokko gartee dukkan uummata keenya irratti haguugamsan haqi tokko saaqxanii seelee wayi bantaa waan jedhuuf sun irra gammachuu ka qabu. Fedhii uummanni keenya qabu sun agarsiisa jechuudha. Uummanni akkas fedhii qabu, uummanni akkas gammachuu qaba. Oromoon kun gartee hawwii fedhii irraa kan qabdu jechuun yaadi nama cufaa iyyuu gartee gosa tokkollee miti. Maaliif akka gaariitti hin qopheessine sagantaan keessan ka televezyiinii maaliif sa'aatii 24 irra deebi'aa ooltan ma irra deebi'aa waan haaraa qabadhaa koota abaluu fanuu dubbisa waan akkasii viidiyoo manuu hin qopheessine abaluu manuu hin dubbisne abaluu maaliif hin finne abaluu ma akkas hin goone komiin jedhu hin jijjirti gartee sun ammoo fedhuma dhagahuu irraa hin qaban. Komii gaariidha. Komii
miidiyaa kana irraa waan guddaa eeguuti. Dhuga. Inni sun furachuu qabadha akka dhaabbataatti. Dhuga. Kana qofatu hin taane wanti baay'een tarii gama geggeessummaatiin geggeessitoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii wanti hojjetamaa jira gama humna namaa guutuutiin wantoonni yaadamaa jiran jiru. Inni sun sana keessa deebi'a. Sun gargaarirraa ka'aa jechuudha barbaadeen. Dhuga. Sun ammoo waan dhugaati heegaretti deebi'uu ni malti. Rakkoon miidiyaan kun qunnamee maal fa'aadha akka jettee dubbattee jirta. Rakkoon guddaan tokkine miidiyaan kun inni sagalee Oromoo ka ukkamamte dhokatte. Ka awwaalamte akkasiin gartee dhoksaa jala baase. Kanaafuu waan dhoksaa kan jala baase warri sagalee Oromoo durii dhaga'uu hin feene rifatanii jiran. Aaranii baraaruganii jiran. Mootummaa Itoophiyaa haa taatu humni bira ka durii Itoophiyaa bulchaa ture haa ta'u warri heegara Itoophiyaa akka durii illee bulchuu fedhan taatu namni aaranii waan adda adda deebisanii jiran. Bifum suniin iyyuu yeroo lama arge miidiyaan kun ukkaamsamee jira. Miidiyaan kun cufamee jira. Tokkoffaan kun akka rakkoo guddaa wannis qunname tokkoffaan kana. Maaliif cufama? Miidiyaalee baay'eetu jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ji'a jaha gidduutti waa guddaa waan hojjetan qabu. Keessumatti iyyuu gama ogummaa gaazexeessummaatiin hamma tokko hojii gaarii hojjeteera miidiyaa jedhamudha. Maaliif cufama? Dhuga. Dubbiin Oromootu waan fudhatama warraaf hin qabneef dubbiin Oromootu waan hin taaneef Oromoon sagalee bilisa sagalee of dandeette qaba waan hin jenneef heegar Oromoon yoo of beette bulchiinsi kennaaf aangoo kennaaf soda waan jedhameef warri durii biyyi bulchaa jirullee kaa'ame biyyi bulchaa jirullee miidiyaa kan dhaga'uun fenne wanni isaan miidiyaa kan ukkaamsuu danda'aniif tokkine cufa caala waan nu akka malee jajjaboo taanee waan warra gartee balaaleffata yookaan ammoo warra miidhuu danda'a guddaa qopheessine otoo hin taane walumaa galatti biyyi sun keessatti dubbiin Oromoo yoo dubbatamte hagam tokko akka warri lafa sun bulchuu fi heegar bulchuu fedhanillee ka duraan bulchanillee hin jaalanne waan agarsiisudha jechuudha. Dubbiin guddoon tokko sun hanqinni guddaan rakkoon guddaan gufuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii mudate karaa warra biyyi bulchuutiin. Karaa kaaniin ammoo miidiyaa kan keessa nama hojjetu hundaayyuu walumaa galatti kiristaan haa taatu Islaam haa taatu Oromoo garfeete naannoo feetatu shoror keessa jedhanii sodaachisuuf mala adda addaatiin karaa viidiyootiin faranjii durallee maqaa balleessuudhaan ati akkasiidha ati kan waliin jirta ati kana Itoophiyaa balleestaa gaafa Afrikaa balleestaa fedhii Ameerikaa dur dhaabatta waan akkasii gootadhani nam sodaachisuuf sila nam doorsisuudhaan roorrisuudhaan namni gartee onneedhaan fedhiidhaan murannoodhaan waan kan hojjanne waan hedduu ka godhanii jiranii hanqinni maallaqaa hin jira hanqinni humni nam baratee hin jira wanni adda addaan jirti kun garuu waan akka rakkoo guddaa tan kaase karaa mootummaa fa'a warra biyyi durii bulchaa turan kan eegar bulchuu fana irra dhufe rakkoon abdiin kan irra dabaluu danda'e. Ani isa kana akka waan guddaatti in ilaalu maaliifan akka waan guddaatti in ilaalu rakkoo nuti keessatti of argaa jirruu fi wanta isaan barbaadan garaagartummaa guddaa qaba. Adeemsi keenya nuyi akkamittiin sagantaa kana fooyyessinee sa'a 24 qabnu keessatti uummata keenya biraan geenya isa jedhu irrattidha kan fuulleffannee adeemnu. Diinni immoo wanta inni alaa haasa'u yerootti kaayyoo inni lafa kaawwate yeroo hundumaa jalaa fashalaa'u diinni tooftaa adda addaa uumaa bula. Tooftaa kana keessaati inni jalqabaa lafa Oromoo akka maqaa isaaniitti moggaafachuu uummata Oromoo gosaan maaliin adda adda qoodanii bituudha. Isa kana itti milkaa'aa turan yeroo dheeraadhaa fi har'a immoo yeroo dheeraa booda uummanni Oromoo haala kan hogdammaqiinsa horatee wal bira ijaajjee yeroo inni itti miidiyaa ofii kootii kan mataa kootii nan qaba jedhee gadi ba'u kanatti immoo Oromoon jabaatee arguu hin barbaadan sababa ta'ee fi inni jalqabaa Oromoo kana iyyuu akka inni gandaan waliru Oromoon kun iyyuu akka inni amantaadhaan waliruu fi sobanii tooftaa mataa isaanii dizaayin godhanii hojii manee nutti laachuu ture kaayyoon isaanii isa kanatti milkoofnee jalaa fashalaa maaliif jennaan bakka isaanitti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin ilaalaa jiranii fi bakka itti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork itti argame adda adda. Kanaaf kaayyoon isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin mini kaayyoon isaanii sagalee Oromoo dhageettii dhorkachuudha. Akka sagaleen Oromoo dhaga'amu hin barbaadan. Sagaleen Oromoo yeroo hundumaa yeroo dhaga'amu sagalee inni kan isaanii wanta haphachaa dhufu itti fakkaatee sababa itti mul'atuu fi yabbina sagalee Oromoo sana hin barbaadanii kanadha kaayyoon isaanii inni guddaan. Isa kanaaf ani baay'ee wanti guddaa yaada guddaatti ilaalle akka gufuutti ilaalu. Alleen jabina. yaada abdiin jedhe irratti qabxii lama dabala.
abdiin dhugaa jedhe qabxii dhugaa argi jechuun haguma diinii gartee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kan laaffisuuf yaadutti miidiyaan kun jabaatee cimee deema. Yoo tokkummaan Oromoo jiraatte yoo Oromoon akkam wal gargaarte wal bira dhaabbattu kanatti taate miidiyaa kan wanni kuffisuu danda'an jiru ka jiraachisulleen ka miidhulleen ka waan kana gartee itti gaafatama ulleen uummata Oromootidha. Oromoon gaafa Aljazeera gubbaa baate gaaf jalqabaa nu Oromoo ofiin jette akkam Oromoo ofiin jettan jedhanii Oromoo ani Itoophiyaa akkam ofiin jedhanii Oromoo ofiin jettaa jedhamee dubbiin guddoon dhalatti. Sila warri dubbii sun godhe gaafas nam sodaachisanii nama afaan qabsiisu turan akka namni dubban dubbiin sun maal dhalte miidiyaa kan fidde argite Oromoolleen morka waa godhuu danda'a nama olii waan nami godhu cufa godhuu danda'a waan jedhutti amanaa jechuudha Oromoo waan sun hin qaba. Kalammata gaafa miidiyaan kun ammoo yoo hojii jalqabe ukkaamsa kinni badu barbaadama ummati Oromoo ammoo ka fagoo jiru ka dhiyoo jiru ka gara cufaa jiru walii birmate wal bir dhaabbate miidiyaan kun humni inni duraan hin qabne iyyuu caala akka inni horatu maallaqaan yaadan beekumsaan waan adda addaatiin bir dhaabbatan. Kanaafu hagumarri sagalee kan ukkaamsan jedhu ammoo Oromoo murannoon tokko ta'e ka'ee miidiyaa televezyiinii jiru tokkicha. Ka mallattoo yeroo ammaa kana sabboonummaa Oromoollee taanan sagalee Oromoo adda addaa dhageessus bir dhaabbachuuf murannoon isaanii dabala. Kanaafuu sulleen dhugaa gartee akka guufuu tokko ilaallee miidiyaan kun wanni guddaan tokkine yayyabii miidiyaa kana ka miidiyaa kanallee jiraachuu danda'a uummata Oromooti. Tokkoffaa warri Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii maqaa balleessuu barbaadan wanti guddaa isaan hin hubanne Oromoo akka waggoota 20-30 duraatti ilaalu. Oromoo karaa lagaatiin karaa amantiitiin adda baasnee achi gidduudhaa bu'aa argannaa kan jedhudha. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii immoo sana cabsee tarkaanfii guddaa deemeera. Uummanni Oromoo yeroo itti waa'ee lagaa haasa'u waa'ee siyaasaa jaarmiyaa haasa'utu hin ta'in akkamittiin uummanni kun odeeffannoo ga'aa argatee dinagdee isaa irratti qabeenya isaa irratti bifa barbaachisaa ta'een bulchuu danda'a waan qabeenya isaa bulchuu danda'a kan jedhu rageera. Isa kana waan beekaniif gara miidiyaan kana kan gara sanatti deemaa jiru waan ta'eef maqaa balleessuudhaaf kan deemame sun qabxii guddaa yoo ta'u baates gufuuwwan Oromiyaa miidiyaa neetwoork hanga ammaatti mudatan jennee kaasuu dandeenya. Kana malee rakkoo guddaa asirratti waan xiqqoo tokko wantan itti si dabalu isa tam ajette kana dhaabbileen siyaasaa Oromoollee waggoota 2-3 dura akka beennutti dhaabbileen siyaasaa Oromoo yeroo isaan yeroo haala adda addaa keessatti yeroo isaan olola walirratti geggeessan argina. Har'a dhaabbileen siyaasaa Oromoo kamiyyuu haa ta'an maal keessa jiru jettee yoo ka ilaaltu taate dur yeroo dhaabbati tokko dhaabbatu dhaabbileen siyaasaa Oromoo dhaabbate sana gama saniitti harkifachuudhaa fi tattaaffii guddaa godhu turan. Har'a garuu dhaabbileen siyaasaa Oromoollee hogdammaqiinsa hagana hin jedhamne horatanii yeroo itti Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin gama isaaniitti hawwachuudhaaf tattaaffii agarsiisan tokko hin jiru. Maaliif jennaan dhaabinni kunis dhaabinni gama jirus Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin akka qaroo ija isaatiitti ilaaleetu qabeenya isaa godhateetu socho'aa jira. Isa kanadha hogdammaqiinsa Oromiyaa miidiyaa neetwoork uummata keessatti hore inni guddaan isa kanadha kan uummata Oromootiif qabeenya jedhee yaadu. Dhugaadha. Inni kun kana kabiraan Oromiyaa miidiyaa neetwoork yeroo darban keessatti rakkoodha jedhamee akka gufuutti kan ilaalamu keessaa tokko odeeffannoo madaalawaa ta'e uummata biraan gahuudhaaf gaafa Oromiyaa keessatti yookaan iddoo biraatti rakkoon gahu rakkoo sana gabaasuudhaaf gaafa deemamu baalaansi gochuu madaalawaa gochuu oduu dhiyeessitu sagantaa dhiyeessitu madaalawaa gochuudhaaf qaama mootummaarraa odeeffannoo kennuu dhabuutu jira. Odeeffannoon kennan sun akka hanqinaatti maaliif rakkoon jira rakkoo agarsiisan ammoo gabaasuu qabda. Gabaasuudhaaf immoo qaama miidhamerraa qaamni miidha jira. Qaamni miidha sana gaafachuu qabda akka miidiyaatti. Kanaaf odeeffannoo dhowwachuu jira waajjirri banaa miti bilbila namni siin deebisu sun akka hanqinaatti kaasanii darbuu dandeenya. Biraan odeeffannoo sii kennuudhaaf namooti biyya jiran sodaachuutu jira. Yeroo tokko maaliif mootummaan akkasuma godha kan jedhu irraa ka'uu danda'a. Inni kun oduu keessumatti oduu irratti mul'ata. Isa kana akkamittiin ilaaltetti wantoota qabxee kan lamaan? Dhugaadha. Biyya sana keessa mirgi
waan barbaadan ibsachuu hin kabajama haa jedhu iyyuu malee hawaasni yookiin lammiin biyya sanaa wantoota akkas akkasii irratti baay'ee rifatu. Kanaaf odeeffannoo ga'aa si laatanii yeroo itti odeeffannoo sadarkaa barreeffamaatiin si erganii isa kana immoo sadarkaa sagaleetiin wabii godhattee dhiyeeffachuu fi namoota kana dubbisuudhaaf gaafattu haala qabatamaa biyya sana keessaa sodaatanii sagaleedhaan si laatan. Maaliif jennaan mootummaa biyya bulchu sodaatu. Isa kana maaliif sodaatu jettee komachuu hin dandeessu. Maaliif wantoota isaanirra ga'u nu warra as jiru caalaa isaan wanta haala sana keessa jirantu murteessoodha. Isa kanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork baay'ee miidhameera. Odeeffannoo argachuu irratti keessumaa biyya keessaatii odeeffannoo argachuu irratti oduu gurguddaa yeroo itti arganne oduu sana wanta nu jabeessan wabii gaarii nuuf ta'an dhabnutu jira. Inni kun akka nuyi oduu sana qabannee gadi hin baane nu godha. Maaliif nuti xee tokko qabannee gadi ba'uu hin barbaannu. Imaammatii editoriyaalii keenyas nuun eeyyamu. Oduu madaalawaa uummataaf dhiyeessuudha. Uummatis kan inni si fudhatu yoo itti oduu madaalawaa dhiyeessite waan ta'eef. Sun dirqama qaba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sana gochuudhaaf. Inni sun akka haqqina guddaatti ilaalama. Kabira wanti dabaltu qabda. Galatoomi laali wanni hedduu jira jechuun hanqinni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii tokkoffaan akkuma abdiilleen jedhe odeeffannoo yeroodhaan biyyirraa argatanii biyyaan baasudha. Jalqaba as Ameerikaa fi Afrikaa gidduu isaa 8 yoo gara isaa 9 addummaan jira. Silaa ganam yoo nu argannu jennu oduun nu hojjannee eegi jennu halkan yookaan halkan gar waarii achiin baate. Oduun tokkoffaan rakkoon yeroodhaan oduu dhaqqabsuu sulleen hin jirti jechuudha. Kalammata ammoo abdiin tuqee jira wanni guddoon tokkina jechuun walumaa galatti biyyittiin Itoophiyaa biyyattiyyuu mootummaaleen akka mootummaatti aadaan iftoomina hin jiru. Kan mootummaan gartee oduu yeroo adda addaatiin kennu. Aadaan kun jechuun aaduma impaayiruma Itoophiyaa keessa duriyyuu hin jiru. Mootummaan eegi waan tokko ifaan baase jechuun bilisaan baasama fakkeenyaaf yifaa'uu megleeca jedhame ifa waan mootummaa ifaan dubbachuun afaan Oromoo irra dhufe hin jiru. Walgaanii waliin bahanii waliin haasa'uun addabaabayiin bahuun addabaabayiin adda waliin bahanii Oromoo irra dhufe. Iftoomii bisuun keessa hin jiru kanaafuu mootummaan odeeffannoo waan tokkoon kennu karaa suniin mootummaan wanni jiru odeeffannoon cufaadha. Kanaaf aadaan sun gartee nullee miidhaa jirtu odeeffannoo argachaa hin jiru. Lammaffaa immoo uummata keenya akkam doorsisuudhaan sodaachisuudhaan jiilchanii jiran namni odeeffannoo siin kennuun sodaata. Nami irra du'ee nu itti bilbilee telefoon arganii namas irra du'ee jennee gaafanna. Hin gabaasnaa. Waan akkas akkasiin lakki namni kiyyin doone ka du'e an kaafettu miidhama maqaa isaatiin hin dubbadhu jedhe du'u. Addunyaan biraan warri ollaa kenna fakkeenyaaf warri Somaalee fa'aati yoo namni irra du'e kan namni hin du'in Allah du'uu fi bannee addunyaa nu dhagaa jedhee iyyata. Kenna ka irra du'ee bootaa jiru kan nu dhageenyetti ka du'e bade dabre ka jiru mana gaafatanii nu miitanii jechuun jedhanii hagas cufa gartee mootummaan jiilcha jiru. Kan ammoo makkan gootan jennee uummata ittiin dubbannu garuu walumaa galatti miidiyaa televezyiinii kan hojjetanii televezyiiniin waguguddoo 3 of keessaa qaba. Tokkoffaa odeeffannoo barreeffamaan ka barreeffamaan dhiyaatu sagalee viidiyoo fi suuraaleedha. Yeroo hedduu karaa viidiyootiif karaa suuraatiin hanqinni guddoo qabna. Odeeffannoo tokko ammoo dhiyeessine akka gaazexaa miti wanni kun jechuun yookaan kitaaba miti yookaan barruulee miti yookaan reediyoo miti sagalee qofaa miti miidiyaa elektiroonikaa kanaafuu hanqinni sun guddaa waan qabnuu fi nu Oromiyaa keessa jiraannee gartee bakka adda addaa lafa Oromoo maalii kaasanitti fayyadamuu dandeenyu namni gartee waan kanallee hordofu waan kan nu dhagahu jiru karaa adda addaatiin odeeffannoo qabu gar keenyatti nu erguudhaan nu gargaaruu danda'an. Ka bulchaa mootummaa ka dabargu dabii sun jiraate gartee waan akka wiikiliikiin faatillee baasee gara waan Snowden faatii bas gartee yoo biiroo haqa keessa hojjeta haqa dhabiinsa Oromoo yaa garte odeeffannoo nu kennuudhaan dhossaan. Sulleen gartee karaa feesbuukii karaa maanillee mootummaa jira mootummaa to'ata haa taatu malee ammoo haqi ta'etti odeeffannoon dhufaa jirti warri odeeffannoo sun nu kenneef guddoo galatoma jechuun barbaada. Warri Oromoo ammoo ka agartan cuftuun waan agartan jireenya jiru gaarreen Oromoo biyya tullu nama saha dhaka muka daba waan jettanii agartan cufaayyuu waan gammachiisallee gar keenyatti karaa websaayitii keenya yookaan karaa imeelii keenya info@oromiamedia.org nu erguu dandeettanii warri hagamma nu ergitan ammoo galatooma jechuun fedha. OMN TV. OMN TV. OMN TV.
Oromiyaa Miidiyaa Neetwork erga hamma kana hojjetee gufuuwwan kun isa mudatanii gara fuulduraatti maal gochuu qaba? Ji'a jaha lakkoofseera, ji'a jaha gidduutti wantoota garaagaraa hojjeteera akkuma amma kaasne gara fuulduraatti maal gochuu qaba? Deeggarsi uummataa akkam ta'uu qaba? Imaammata editoriaalii isaati keessumatti oduu madaalawaa sagantaalee uummata Oromoo giddu galeessa godhatan dhiyeessuudhaaf maal gochuu qaba jettaa abdii? Wanta Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gochuu qabu inni guddaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork inni dura qabeenya uummataati. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkin kan hoogganuu qabu, Oromiyaa Miidiyaa Neetworkin kan jiraachisuu qabu, Oromiyaa Miidiyaa Neetworkin gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu kan qabu uummata Oromooti, qabeenya uummata Oromooti, qaroo uummata Oromooti. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork har'a baatii ja'affaadha erga hundeeffame. Baatii ja'a qofaa miti, waggaa ja'a qofaa miti, waggaa kurnan ja'a akka dhaabbati kun kabajatuu fi kan bakka sanaan miidiyaa kana ga'uu danda'u uummata Oromooti. Inni jalqabaa akkamittiin uummanni Oromoo isa kanaan miidiyaa kana jettee yoo kan na gaafattu taate uummanni Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork keessatti ofiisaa of ilaaluu danda'u qaba. Yoo keessatti of ilaalaa hin jiru ta'e rakkoon bakka taate tokko jirti jechuudha. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa uummata Oromooti, miidiyaa isintu bulchaa, isintu hooggana sababa ta'ee fi bakka itti rakkoon jirtutti rakkoon bakka kana jirti, bakka kanatti immoo dhibamtaniittu jabina keenyas rakkina keenyas yoo nutti himtan isa kanarraati baraa deemnaa gara fuula duraatti inni kan biraan kaayyoo hedduu qabna akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti miidiyaa kana guddisuudha. Bakka jirru amma head office yookiin immoo waajjira guddoo as Minisootaa keessatti qabnu keessatti illee sagantaalee sa'atii 24 qabnu hundumaa guunnee fedhii keessan hundumaa guunnee sagantaa isin barbaaddan isin biraan ga'uudhaaf gargaarsi guddaan isin biraa dhufa sababa ta'ee fi gargaarsi keessa maallaqa qofaa miti yaadaanis waan hundumaatiin akkasumas gama hooggansaatiin dhuftanii akkasiin keessatti hirmaattan keessatti akkasiin of ilaaltan barbaanna. Isa kanaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf gochi uummanni Oromoo godhu hundumtuu murteessaadha. Kanaaf uummata Oromootu murteessaan jedhaanis gama kanaan. Keessumattuu miidiyaan kun akka sarara ga'uuf geggeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sadarkaa boordiirra jiran, sadarkaa executive irra jiran hojjettoonni hundumtiyyuu ga'ee mataa isaanii ba'aa jiru. Gara fuula duraatti cimanii hojjechuudhaaf kan isaan waadaa galaa jiran. Qabiyyee oduu yookaan sagantaa jiru fooyyessanii uummanni Oromoo hanga ammaatti itti gammadee olitti hojiilee gurguddaan akka hojjetamanidha kan isaan yaadaa jiranii. Isa kanaaf uummanni gama kanaan yaada akkamii gochuu qaba? Abdiin ergaa dabarsee tokko qaba. Ati ergaa maalii qabda? Galatoomee Alamaayyoo. Abdiin waan hedduu jedhena dura fixee jira waan an dubbachuu barbaadu. Miidiyaan kun jechuun hanqinni humni namaa hin qaba, hanqinni maallaqaa hin qaba. Uummanni Oromoo hanqinni kun akka inni furmaata argatu karaa kanaan ammoo gargaarsa guddaa godhuu qaba. Miidiyaan kun namni garee wanni allaalu jechuun dhaabbata siyaasa kanatti duub jira. Interviyuu abaluma dhiyeessan, ka abaluma hin dhiyeessan waan jedhu jira. Ana gargaarta jechuun dhaabbata siyaasaa kamiyyuu ka waan kan duub jiru hin garre waan tokkollee hin garrellee dhaabii tokkollee hin duuballee hin jirullee. Ilaalcha kamiyyuu calaqqisu ilaalcha Oromoo calaqqisa. Oromoon bakki jiru cufattuu waa tokkoof gaafachuu qaban akka iyyatti. Waa'ee miidiyaa kana gubbaatti. Jaarraan 21ffaan jaarraa odeeffannooti. Odeeffannoon humna. Oromoon odeeffannoo barbaada. Miidiyaan nu barbaachisa. Yoo miidiyaan nu barbaachisa immoo akkamiin guddisna? Akkamiin qarqaarra? Miidiyaa kan keessatti akkamiidhaan dhageettii horachuu dandeenya? Akkamiidhaan miidiyaa kan sheep goona dura deemsin waan jedhu itti mari'achuu qabna. Yoo waan kana irratti Oromoon miidiyaa qabaachuu qabna, odeeffannoon nu barbaachisa, odeeffannoon humna, sagaleen Oromoo, afaan Oromoo, aadaan Oromoo mul'achuu dhagahuu qabdi jedhama. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin hin jira. Yoo kun miidiyaa dhumallee taatu kun miidiyaa qabaati yayyaba asirra jalqabne gara hedduutti deemuu dandeenya. Miidiyaan kanaan dub 10 dhibbilleen dhufuu ni mala. Garuu bu'uura hundee waan tokko irraa ka'e namni diigee gara biraatiin hin bahu. Kanumirratti ijaara, kanumirratti dabala, kanumirratti guddachaa akkasiin deemanii nutti dhufaa, nu dhiyaadda, nu gorsa, nu qarqara, nu waliin mari'adda hanga dandeenyu sagantaa infooyyessina fedhii keessan illee agarsiisuu yaallaa jedha. Akkasiin wannan jechuu barbaadu. Galatoomi. Ergaadhumaa qabda? Ergaadhumaa inni guddaan ani qabu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sagalee keessan akkuma jalqaba jennee gurraa dhageettii keessanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin jiraachisuun dirqama keessanii kanaaf
dhaamsa keessan nu ergaa jajjabinas haa ta'u hamlee hundumaayyoo nu ergitan nu immoo dhaamsa keessan qilleensarra oolchinaa nu jajjabeessaa jennaa dhaamsi koo kanuma. Egaa daawwattoota keenya marii as geggeessaa turreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii eessarraa ka'e eessa ga'e kan jedhu gabaabsinee isiniif dhiyeessineerra. Gara fuulduraatti immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii karoora bal'aa gara fuulduraatti guddachuudhaaf wantoonni asitti kaasaa turre kana dabalatee waan guddaa hojjechaa jira. Kanaaf uummata Oromoo kanaan dura deeggarsa kennaa ture. Gara fuulduraattis deeggarsi keessan cimee akka itti fufuudha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan gaafatu as istiidiyootti argamuudhaan Abdii Fiixee fi Kadroo Elemoo gaafiif deebii nu waliin gootaniif baay'ee galatoomaa jenna. Galatoom. Atillee galatoomii Alamaayyoo. Galatoomii. OMN TV. OMN TV. OMN TV. Oromia, 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 hadato, hadato. Silabunan toltu, abadu jirunto. Oromia, 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 hadato, hadato. Silabunan toltu, abadu.